akkuma Abiyyiin seera cabsee aangoo dheereffate. Innis akkuma isaa afaan dibatee waggaa 2 aangoo dheereffadde jechuun afaan haxaatee barcuma sarratti deebi'e. Qeerroo fi qarreen Somaaliyaa karaarratti yaatee waryaawwan maggartee atigaa war farmaajoo war nagattak jechuun afaan isaaniitiin itti dhaaddachaa. Gaafa qeerroon Oromiyaa guutuu keessaa falmaa murteessee falmatti cimse san namni adda dureedhaan komaanda poostii Oromiyaa guututti akka labsamu taasise keessaa tokko Abiyyuma amma aangoorra jiru kana ture. Haa ta'u malee gara laafiyyiin qeerroowwan ilmaan Oromoodhaan erga injifattee boodam Abiyyiin akkas nu godhe jedhanii osoo hin xiiqeffatin ilma keenya jechuun imaanaa itti kennatanillee galanni qeerroowwan keenya lubbuu qaalii itti wareegee itti cabee dhiiga isaanii laga dhangalaasanii Abiyyi aangotti baase sun tuffatamee qeerroowwan keenya maangaa jedhamee yeroo arrabfamutti warra maangaa jedhee arrabseef achi taa'ee harka tumaa kan turee fi kan tuffii qeerroodhaaf qabu ifatti himuu daran harmeetiyyaatu nugusa 7ffaa taatanaan jedhee kanaafin mootummaa ta'e jechuudhaan galata rabbii guddallee kan dagate sun gaafa Jowaar Maammaffaan filmaataaf dorgomuu murteessan ummata uf jalaa dhabnaan garuu jaan jahee maraataa kan ture Abiyyiin yaa rabbii koronaa fiddim barcuma koona jalatti qabde jechuun rabbii duraan dagate yaadatee xiqqoo malee ummata duratti bahee sagaduuf kan ture Abiyootiin bara dabree filmaata taasifamuuf ture koronaa dahoo godhachuudhaan seera cabsee osoo filmaata hin geggeessin karaa seera maleetiin aangoo dheereffate. Osoo ummanni saba biraa haala kana dura baramee hin beekneen ayyaana guddaa godhatee jiru ayyaanni guddichi Oromoodhaan dhufee isaan dabaale. Garaagarummaa torbee 2 hin caalle keessatti ummanni Oromoo gara Finfinnee imalee ayyaaneffachuuf yeroo jedhutti ummanni Oromoo falmiinatti dhoosa ayyaana irreechaa irratti argamuu hin qabu jechuudhaan koronaa dahoo godhate kan guyyaa adii Finfinnee keessatti Oromoo salphises Abiyyuma kanam. Bara kana ammoo dhukkubichi haala adda taheen daran babal'ate guutuu Itoophiyaa keessatti namoota baay'ee galaafataa osoo jiru erga paartilee Oromoon qabdu gurguddoo isaanii hunda caccabsee filmaata keessaa baasee boodam filmaata sobaa gaggeessuuf finxaaleyyii sirna dur deebisuuf waliigalan wajjin diggisii ajaa'ibaa godhachuuf Oromiyaa qalanii finxaaleyyii nyaachisaa jiraachuu hundi keessan argaatiin hin jirtu. Haa ta'u malee tooftaa koronaa dahoo godhatanii Oromoo ukkaamsuu ammas akkuma itti fufetti jiram. Hayyoota keenya mana hidhaa jiraniin akkas jedhem sababaa koronaan baay'inaan babal'atee jiruuf mana murtii qaamaan argamuu hin dandeessanii. Kanaafuu pilaazmaadhaan adeemsa mana murtii keessan hordoftan jechuudhaan itti himem. Mee ajaa'iba kana obsaan dhaggeeffadhaa waliifis dabarsaa ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jennam. Odeeffannoo gara Oromiyaa irraa arganne isin biraan gahuu deemna. Dhaddachi hidhamtoota siyaasaa galmee Jawaar Mohammadiif jalatti himata dhiyeessaa ture akka har'a jechuun sagantaa bal'amisaatiin dhimma hidhamtoota yookaan ammoo ragaa hidhamtoota irratti dhiyaatu laaluu akka hin dandeenye abukaatonni warra gabaasanii jirani. Sababni dhaddachi har'a jechuun ragaa sila bal'amame hordofuu yookaan ammoo dhagahuu hin dandeenye fi abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa Jawaar Mohammadiif irratti ragaa dhiyeeffatee ka dhoksaa yookaan ammoo magaarraja duubaa mani murtii waliigalaa akka mirkaneessu jechuudhaani oliyyannoo mani murtii olaanaa federaalii murtii inni dabarsirratti waan gaafateef haga dhaddachi oliyyannoo mana murtii waliigalaa Itoophiyaa dhimma kan irratti murtii dabarsu asittu mani murtii gadaanaa yookaan mani murtii olaanaa federaalii dhimma Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoota siyaasaa galmeessa jalattuu himatan akka hin laalle ka dubbatame jiru. Kunini kanumaan odoo jiru abokaatonni seeraa Jawaar Mohammadiifaatii akka jedhetti dhaddacha har'aa kan gubbaatti hidhamtoonni siyaasaa mana murtii qaamaan deemanii dubbii isaanii hordofuu fi dhagahuu fi yaadii warri dhiyeessee fudhatama dhabee jira. Sababni yaadii warri dhiyeessee fudhatama dhabee fi mani murtii Itoophiyaa yeroo ammaan tana koronaan akka malee faffaca'aa babal'achaa waan jiruu fi hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa jiranii mana murtii osoo hin taane bakka hidhaa ka jiran irraa
mana bakka hidhaa akka jiranirra adeemsa mana murtii pilaazmaadhaanii yookaan ammoo televezyiinii intarneetii qabuudhaan akka hordofanii ajajamee ture. Haa ta'uutii malee hidhamtoonni siyaasaa kunniin mana murtii deemnee dhimma keenya dhagahuun mirga keenya akka heeraa ka sila qabnu nu dhoowwa jechuudhaani murtii suni akka balaaleffachaa jiranii ka gabaafamaa jira. Gidduu kana namoota gaanfa Afrikaa laaqaa jiran jechuun mootummaan Ameerikaa mootummoota gaanfa Afrikaa sadii maqaa dhahuudhaan qeeqa qaban ibsachuun isaanii yaadatama. Isaanis Isaayyaas Afewerqi kan waggaa 30 filmaata malee aangorra jiruu fi Abiyyi Ahmad kan waggaa 3 keessatti biyyattii Itoophiyaa san guutuu garagalchaa jiru. Akkasumas Farmaajoo akka tahan ifatti dubbatuudhaan qeeqa jara kanaaf qaban dubbachuun isaanii ni yaadatama. Sababni isaan kun qeeqamaniif aangoo jaalachuun dantaa aangoo isaaniitiif jecha ummata fixaa gidirsaa waan jiraniif akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Hayyoonni baay'een xiinxala gaanfa Afrikaa irratti kennaa turan haala yeroo dhiyeenya kana gaanfa Afrikaa irratti deemaa jiru kana ilaalchisuudhaan xiinxala isaanii yeroo kannan akkas jedhu. Abiyyiin Isaayyaas Afewerqi irraa korrojateem erga yeroon aangoo isaa dhumatteem osoo filmaata hin gaggeessin karaa seera maleetiin aangoo dheereffate jechaanii turan. Farmaajoonis aangoo isaa dheeressuuf tooftaa Abiyyi fayyadameem akkuma Abiyyiin seera cabsee aangoo dheereffate. Innis akkuma isaa afaan dibateem waggaa 2 aangoo dheereffate jechuun afaan haxaatee barcuma sarratti deebi'e. Sababa kanaaf jecham guutuu Somaaliyaa keessatti mormii walirraa hin cinne itti dhootee Farmaajoo godatti galchite. Qeerroo fi qarreen Somaaliyaa karaarratti yaateem waryaawwan maggarteem atigaa war Farmaajoo war nagattak jechuun afaan isaaniitiin itti dhaaddachaa mormii halkanii fi guyyaa taasisaniin Farmaajoo baaressanii daranuu jaanjoo irratti jaanjoo biraa dabalanii fi guyyaan tokko dabree kabiraa dhufnaan falmirratti falmiin daran finiinee ittiin jabaannan dhawaatuma guyyaan tirachaa torbaanitti jijjiramuun torbaanota lakkoofsifnaan Farmaajoonis falmiin ummanni seera cabsee aangoo dheereffachuu isaa kanarraa kan ka'e akka ta'e hubateem haada mormatti isa seene kana ofirraa gabaabsuudhaaf kaleessa galgala bahee ibsa kennuun akkas jedheem. Odeeffannoo kenna ka isin biraan gayaa jirru dhimmi guddaan gaafa Afrikaa ka isin hordofaa jirtan keessaa tokkini pirezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Abdullahi Farmaajoo aangoo isaa waggaa 2 karaa paarlaamaa isaatiin gosa Abiy Ahmed sababa koronaa vaayirasii bu'uureffachuudhaan dheereffachuu gabaasne turre. Haa ta'uutii malee Abdullahi Farmaajoo dhiibbaan guddaan magaalaa Moqdishoo keessattuu hiriiraadhaan akkasumas falmitootni mootummaa isaa keessa falmii isaa muudateen yaada isaa kana jijjiiree jira. Aangoo isaa kan waggaa 2 dheereffate kana hin dheereffadhu jedhee jira. Filannoo dhiyoo kanattu akka geggeessuu deemullee kalee televezyiinii Somaaliyaa irratti dubbatee jira. Falmitoota yaada kanis dura dhaabbatanillee galateeffatee jira. Haa ta'uutii malee qaama ergamsa biyya qabanii ka biyya diiguu barbaadan balaaleffatee jira. Mohammad Abdullahi Farmaajoo jijjiirama kanaaf fudhachuudhaan yookaan ammoo labsuudhaan durattu muummichi ministeeraa isaa aangoo dheereffachuun Abdullahi Farmaajoo dogongora jechuudhaanii Abdullahi Farmaajoo balaaleffachuu dubbatame ture. Kanaan walittuu qabatee hoogganaan waraana Soomaaliyaatii fi akkasumas itti gaafatamaan ajaja poolisii Soomaaliyaa lachuu warra Abdullahi Farmaajoo aangoo dheereffachuun isaa heera Soomaaliyaa ka'aa cabsuu fi yoo inni aangoo irra katuru taate falmitoota wajjin dhaabbatanii ka isa falmatan ta'uu eegi addeessaniin dubattu. Abdullahi Farmaajoo aangoo irra turu eegi murteessan dubattu paartileen Soomaalee falmitoonni magaalaa Mogadishoo keessa jiranii ka hedduun isaanii gosa hawwiyyaa irra dhufanii sagalee tokkoon Abdullahi Farmaajoo aangoo dheereffatte dhiisi wal mari'anna jecha dhiibbaa irratti godhanii. Haa ta'uutii malee Farmaajoon marii fi yaada dhiyaatee fudhatama dhabsee ture. Haa ta'uutii malee dhiibbaan falmitootaa fi waraana isaatii fi muummicha ministeera isaatii fi akkasumas naannolee isaa deeggaran irraa itti dhiyaaten Abdullahi Farmaajoo dhuma irratti marii fi yaada dhiyaatee fudhachuudhaan aangoo isaa ka waggaa 2 dheeressee akka hin dheereffanne murteessee jira.
mootummaan Ameerikaa Abiy Ahmediitu akka malee dallansuu akka qabu ibsamee jira. Dallansuun mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa wajjin qabu kana ministeerii haajaa alaa Ameerikaa Antony Blinken telefoona Abiy Ahmediitiif bilbiluudhaan torbaan kana itti himee jira. Abiy Ahmediitiin Antony Blinken akka jedhanitti hawaasi addunyaa abdiin inni sirra qabu guutumaan guututti dhumatee jira. Naannoo Tigraahii keessa waraan Eertiraa baasaa jettullee waraan Eertiraa hagammaan tanaa baastee hin jirtu. Gargaarsi namoomaa uummata Tigraahii dhaqqabaa hin jiru. Milishoonni Amaaraatii fi waraanii Eertiraa badii gurguddaa Tigraahii keessattuu geggeessaa jira. Nama buqqisa, nama gudeedaa yeroo ammaan tanaa gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne godhaa jiran jechuudhaan dubbata jira. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa jecha Antony Blinken kana waabeffachuudhaan akka gabaasetti Ameerikaan waraanii Eertiraa Tigraahii keessaa guututtu akka bahuu qabu hatattaman guutumaa guututti akka Tigraahii keessaa bahuu qabu guutumaa guututti bahuu qofa odoo hin taane guutumaa guututti bahuu isaa qaamii walabaatiif sadaffaa akka mirkaneeffachuu danda'utti akka waraanii Eertiraa bahuu Ameerikaan gaafattee jirti. Haa ta'uuti malee mootummaan Itoophiyaa waadaa kanaan dura milishoonni Eertiraatii fi waraanii Eertiraa Tigraahii keessa bahaa jiru yeroo ammaan tana fudhachuu diduudhaan waraanii Eertiraa akka naannoo Tigraahii keessa turu naannoo waraanii Eertiraa Tigraahii keessa turu Eertiraa wajjin marii addaa irra jiraachuutu dhagahamee jira. Akka yaadii icciitii ammaan tana mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa jidduu jiru bayaa jiru addeessutti mootummaan Itoophiyaatii fi Eertiraa waraan isaanii walitti makuufiyyuu yaada akka qabanii ka gabaafamaa jiru. Kuni kanumaan odoo jiru ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dubbii himaan isaa waraanii Eertiraa Tigraahii keessa bahuu deema garuu wanni ammaan tana rakkoo nuttu tahee jiru rakkoolee teknikii ka hin furatin waraanii kunini akkamiin bahaa hagamii yoom bayaa ka jedhu gaafii sanittuuf malee waraanii Eertiraa bahuun gaafii yerootii malee bahuun isaa waan hin oolle jechuudhaan dubbatame jira. Ambaasaaddarri mootummaa Eertiraa ka mootummoota gamtoomanii Soofiyaa Tasfaa Maariyaam waraanii Eertiraa ka Itoophiyaa keessa jiru ni baha jechuudhaan torbaanotaan duratti yoo dubbatu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Abiy Ahmedii waraanii Eertiraa Itoophiyaa keessa bahuu deemaa jedhee dubbate jira. Haa ta'uuti malee waraanii Eertiraa Itoophiyaa keessa bahaa akka jedhee dubbatee yaadii Abiy Ahmedii kunini hawaasa addunyaa kijibuuf waan jedhamee malee ka dhugaati miti jechuudhaan yeroo ammaan tana hayyoonni addunyaa yaada akkasii kennachaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo Eertiraan yeroo ammaan tana ka Tigraahii keessa ni baana jechuu fi hawaasi addunyaa afaan tokkoon dubbate Isaayyaas Afeworqii waan balaaleffateef hawaasa addunyaa sobuu fi Isaayyaas Afeworqii kana godhe jechuudhaan dubbate jira. Gaafii fi deebii Tigraay Media House TMH wajjin ka godhe dubbii himaanii Hiwaati Geetaachoo Raddaa dhimma kana irratti kalee wayitaa gaafatamu Isaayyaas Afeworqii mo'amee jira. Mo'amuu isaa hin amanu kanaafuu waraan isaa as keessa baasuun isaa mo'amiinsa biraati. Haleellaa hawaasii addunyaa irratti dhiyeessaa jiru. Dhiibba hawaasii addunyaa irratti dhiyeessaa jiruu fi qoqqobbii illee hin sodaatu. Mootummaan Eertiraa mootummaa qoqqobbii quufe jechuudhaan waraanii Eertiraa achi keessaa hin baasnaa jechi inni jedhu sun Tigraay keessa baasnaa akka jiru sun irraa amantii akka hin qabne dubbachuudhaan waraanii Eertiraa bahee bahuu baate Abiy waraan Tigraay irratti labsuu baate nu qabsoofne lolanne Tigraahii jiraachuu fi ummatii Tigraay akka jiraatu mirkaneessina jechuudhaan dubbachuun isaa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Awurooppaa Itoophiyaa fi gargaarsa kennu akka dhaabuu itti fufuu dubbatee jira. Mootummaan Ameerikaa hoogganaan isaa White House akka jedhetti gargaarsa Itoophiyaa irraa qabame gargaarsa namoomaatiin ala hundi isaayyuu mootummaan Ameerikaa akka dhaabettu jira. Sababni gargaarsi kun dhaabbatee fi mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuu fi akka tahee ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana dinagdeen isaa raafama guddaa keessa waan jiruu fi gargaarsa biyya alaa ka baajetiitii fi akkasumas gargaarsa biyya alaa ka dinagdee ka barbaadu waan ta'eef gargaarsa mootummaan Itoophiyaa barbaadu kana dhowwachuudhaan mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru.